isiniin jedhee jira. Mallayni keessan yeroo biyya ergitan jechuudha. Hojiirra oolee viidiyoodhaan abbootiin biyyaa akkasitti isinii ibsan ta'a jechuudha. Naannoon kun baadiyyaadha jechuudha. Uummanni kun bakki itti salaatan hin qabanii sababbi saniifin inni qaqqabuu Ashama harka fuudhe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya warroon amantii biraa hordoftan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nageenyi kiyya ka'uun irraa burqee bakkuma isin jirtanitti laggeemmii qacee isin haa qaqqabu isiniin jedhu. Har'a immoo qophii adda ta'een isinii qabadhee dhufe. Qophiin kun waggaa keessatti al tokko kan ta'edha. Kanaafiyyuu hanga dhumaatitti na wajjiniin tura. Beekumsas wallaalumsas onni teessatan jirtuun isiniif qooda. Kan dogongore na uffalchuu fi akkuma san immoo tijjotanii ani sirrii hojjedhe jabaadhunaan jechuun hin dagatanaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a qophiin addaa kana nan qabadhee isinii dhufe baga Ramadaan jala bultii isiniin gahee jechuun dhufe. Namni kamuyyuu egaa akkuma jedhamu Oromummaa walitti qabna, amantaa walitti qabna yookaan amantaa kophaa keenya kabajannaa jedhama. Kana jechuun Oromummaan dhiigadha. Amantiin himmootuyyuu amantiin foon keenya. Amantiin foon keenya, Oromummaan dhiiga keenya. Dhiiga fi lafeedhaan adda bahuu hin dandeenye. Saniifuyyuu kanaaf wal kabajnee wal jaalannee amantii waliis jaalannee namummaa waliis jaalannee tokkummaadhaan kaanee deemaa jirra. Tokkummaan keenya akkanumatti itti nu aafuuf haga waggaa dhufus waggaa kaanis waggaa kamuyyuu. Kabajamtoota kiyya meeqaa kamtuyyuu hanqatee dachee kanarraa dhabame. Rabbiin guutuutti nu deebisu waggaa dhufullee isiniin jedha. Osoo namni kamuu nu keessaa hin irratin. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jiini kun ji'a rahmataati. Ji'a Rabbiin rizqii namaa banu. Ji'a Rabbiin waan barbaadan namaaf kennu akkuma san nama hojjeteef kennu. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee namaa haasa'uufatu baay'ata. Kana jechuun kiyya nama tokko alaalanii eenyummaa isaa osoo hin beekin waa handaaraa jechuun nuti jira. Garuu irra deebi'ee isiniin jedha Oromummaa walitti qabna, amantii addatti qabna. Jechuun kiyya sodaa Rabbii ofii tokkichaaf amantii ofii jaalatanii amantii ofii kabajan namaaf miti jechuudha. Kanaafiyyuu amantii qabnu hundi keenya qabnee jirra. Jalqabuuf deemna nullee isin jedha warroonni amantii kiristaanaas taatan jabaadhaa sooma keessanillee isin siikuu kaatanii jajjabeewwan koo isiniin jedha. Jajjabinnan isinii awwaa isiniin jedha. Abshiraa warri miidhamaa jirtanis isiniin jechuun jaalladha. Isarra kaabee warroonni amantii musliimaa taatan Rabbiin nuun haa ga'u isiniin jedha. Rabbiin jaalala nuuf haa baay'isu isiniin jedha. Tokkummaan keenya kan kana caalee cimee itti fufu haa ta'u guutuu waggarraa waggaatti yeroo kamuu nu deebisu isiniin jedha. Akkuma san himmootuyyuu waan barbaanne Rabbiirraa akka argannu ji'a kana keessa Rabbiin kadhachuu fi qullaa qooqa ooluu bichaa osoo hin taanetti nama milkaa'e Rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nurraa haa dhaga'u waan nurra barbaannu hundaa jechuudha. Kadhaa kana barbaannaa mallaqa nutti kennee achi nutti kennee san nutti kennee osoo hin ta'initti imaana kennatti onnee kennatti imaana kennee jechuun jaalladhaan akka kooditti. Maaliif bakka keerii shayxaanni irraa nama dhorka. Bakka hin taane garuu itti nama oofa. Sa'aatii ammaa kana keessatti ustaazota Oromoo yookaan ustaaza kan jedhamu yookaan immoo waa'ee hadiisa Qur'aanaa nama barsiisu tokko hordofuun baay'ee takko ulfaatee jira. Waan nama saalfachiisu. Kana jechuun yeroo hadiisa tokko waa sheekoleen poostii yoo godhan dhaqanii jala ilaalan namni keenya. Kana jechuun shayxaanni bakka sanii ari'ee bakka badaa oolchaa jechuudha. Rabbiin shayxaana san jechuudha. Ji'a kana keessa bismillaahi fuudhee nu jala haa balleessu. Nama amantii ofii irratti amantii ofiit irratti
lubbuu isaa dabarsu waan dhufu mara aarsaa irratti kafalu rabbiin hunda kennayyuu haa taasisu obboloota koo. Kana jechuun kiyya wanti amantaa ofii caale hin jiru jechuu kooti. Amantaa ofii jechuun waan guddaadha. Namni tokko gaafa dhalatu daa'imni gaafa dhalattu amantaa hin qabdu. Erga dhalattee jette amantaa hin qabdu jechuun kiyya daa'imni gaafa dhalattu namoonni tokko tokko musliimaadha. Jechuun musliima keessatti wantoonni isaan daa'ima san irratti raawwatanii jedhan hin jiru waan ta'eef nutsuu dhalattee jirtu waan ta'eef jechuudha. Natsaan sun Oromoo musliimaa jedhamaa jedhan. Dhiifama waan kanas keessa hin beeku jechuudha. Kanaafuyyuu akkuma daa'ima nutsuu dhalattee jirtu sanitti onnee keenya akkasitti natsaa godhee ganaa baneetiin hadiisa quraanaatiin onnee keenya nu haa gootu. Jaalala rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf haa gootuun isin nu haa baay'isuun isiniin jaa obboloota kiyya. Baga rabbiin ittiin isiniin gahee baga rabbi isiniin itti gahee isiniin jedha. Egaa amantiilee kamuu keessattuyyuu ji'a kana bichaa osoo hin taanetti ji'uma kamuyyuu yeroo kamuyyuu sa'aa kamiyyuu rakkataa cinaa dhaabbachuun kun aadaa keenya ta'uu qaba jennee yeroo baay'ee ni dubbanna. Keessumaayyuu ji'a kana keessatti namni olmaa kennaa yookaan miskiina tokko gammachiise iddoo guddaa qabaa jedhan hadiisa keessatti yeroo dubbatan beektonni. Kanaafiyyuu nama sadaqatti rabbiin nu haa godhu. Obboloota koo yeroo tokko addunyaan kun waan nu barakattuutti fakkaata garuu addunyaan 9/10 hin taatu. Osoo lubbuun kan kee mallaqa jaalatu ofirraa sadaqaa godhadhu. Ofirraa ji'a kana keessa ofirraa peesti godhi. Maaliif yoo jette boruu keetis sii ta'a. Addunyaan tun xiqqoodha gizee irraa boqannu hin beeknu. Kanaafiyyuu obboloota kiyya amantii keessanii isin gaafadha. Warroonni hirmaannaa addaa keessatti hirmaatuu barbaadan gareen tokko ni jira. Masgiida ijaarutti jiran jechuudha. Garee masgiida san keessa seenuu namni barbaadan namni sadaqatuu barbaadan jechuudha. Keessan na dubbisaa WhatsAppidhaan garee sanarra isin galcha. Namni ji'a kana keessa sadaqate nama rabbiin galaaffisee fi jedhe jechuudha. Akkaataa itti baanu beekna, akkaataa itti hojjennu beekna malee akkaataa itti addunyaa kanarraa boqannu hin beeknu. Osoo guyyaa beekne silaanuu hin hojjetannu osoo azannu achumaanuu osoo guyyaan sun hin geenye duuna jechuudha. Kana jechuun kiyya kabajamtoota kiyya waan qabanirraa sadaqatuun baay'ee takka barbaachisaadha. Dadhabeen hin fide maaliif namaaf laadha? Tana tanaanin godhadha. Ani maaliif namaa laadha? Jechi jedhu keessa keenya jiraachuu danda'a. Tana tanaan laadha, tana tanaan godha osoo jettu wal jalaa fuutee si jalaa kutti. Kanaafuyyuu ushattullee qorattullee maali jedha aadaa Oromoo keessatti dhiifamna irraa taana irraanfadhe hammaatanillee hammaaranillee bakka sochootuu jedhe. Kanaafuyyuu ji'a kana keessa nama akkam jabaate sadaqaa ofirraa galchataa jechuudha. Ani galchachuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Isinoo galfatuu barbaaddani? Saniifuyyuu garee WhatsAppitiin gareen ni jira jechuudha. Ijoolleen sadaqaa godhachuu barbaanna ji'a kana keessa jettanii masgiida ijaaramaa jiru baadiyyaa keessatti ummata musliimaa kan musliima ta'an salaatuudhaaf dhiphataa jiran masgiida hin qabne saniidhaaf waltaanee masgiida san ijaaraa jirra jechuudha obboloota kiyya. Kanaafuyyuu amantii keessaniin isin gaafadha warri fedhii ji'a kana keessa sadaqaa godhachuu feena jettan fedhii keessan na dubbisaa gareerra isin galchaa akka barbaadanitti birrii keessan sanillee hojiirra oolchanii viidiyoodhaan isin erguu danda'an jechuudha. Ani garuu viidiyoodhaanis naa ergaa hin jenneen kanaan dura jechuudha. Masgiida kana kanaan dura kaaseeniin ture. Masgiida kana jalqaballee aanatu garee uumee jalqabe jechuudha. Amma alhamdulillahi rabbil aalamiin ijaarameeti jira. Asaaddasuu haxiriitti haxiruudha waan akkasiisan ta'afii ture jechuudha. Kana kanaan akkan masgiida san nu cinaa dhaabbattaniin isin gaafadha. Fedhii keessaniin jechuudha. Obboloota koo asirratti dirqiin hin jiru.
warri fedhii sadaqaa feetan masgiinni sun anyway waggaa tokko ga'uuf deema jechuudha ergaan jalqabame harki tokko fiigee huruu hin dhaqqabu anis immoo YouTube tana jalqabee olii gadi baduun jalqabee ijoollee walitti mataa qabee akka yeroo saniitti gaafachuunis natti ulfaate jechuudha garuu jalqabni narraa ture kan masgiinni sun jalqabame garuu alhamdulillahi rabbil alamin ol dhaabatee jira keessatti salaata jiran jechuudha kanaaf obboloota kiyya sadaqaa ofirraa godhadhaa karuma ta'eenu ollaa keessanillee rakkataa yoo jiraate nama waamanii faalulluuqachiisu nama akkam carraa qabuudha inshallah rabbiin keerii haa godhuun isiniin jedha warroonni biyya kana keessa jirtan immoo warri musliima taatanii gadi ba'uun isinitti tolee jedhu ba'ee soomaati irratti yookaan osoo soomni hin bahin guyyaan tokko akkas yoo jalatti hafu jechuudha affeerraa isiniif goona akkaan jalaa dhageettanii dhuftanii bakka takkatti du'aayee walii goonee jennu abdii guddaan qaba isiniin jedha kanaaf hordoftoota kiyyaa qophiin guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe bageettiin isinii gahee isiniin jechuu fi yaamicha oromummaa yaamicha musliimummaa isinii godhuun dhufe ijoollee musliimati warri gareessan keessa jiranii gargaaraas jiranii jajjabeessas jiranii akkuma san immoo biyyarrallee jaarsonni sagalee isin erganii achirratti isin eebbisuutu jira kanaafuu hordoftoota chaanaalii aartii hanniitu akka nu cinaa dhaabattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jedha burqaan kun narraa ka'ee isiniin jedhee jira mallayni keessan yeroo biyya ergitan jechuudha hojirra oolee viidiyoodhaan abbootiin biyyaa akkasitti isinii ka ibsan ta'a jechuudha naannoon kun baadiyyaadha jechuudha ummanni kun bakki itti salaataan hin qabanii sababbi saniifin inni qaqqabuu dandeenye jechuudha akkasiin isiniin jedha hordoftoota chaanaalii aartianiitu waan na dhageeffattaniif baay'een isin galateeffadha yeroo qabdan aarsaa gootanii na jala turuu keessaniif baay'een isin jaalladha warri maatii keenya haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jenna egaa haga ramadaanni bahutti egaa akka limattiin isin daddaawwannaati akkuma isa waan ramadaanaaf ta'u takka isiniif hin gadhiifna barumsa jaalalaa immoo erga ramadaanni keenya nurraa galee jedhe isiniif gadhiifna jechuudha na of olchaa isiniin jedha iddoo kanatti barumsa jaalalaa isinii gadhiisee yaadu yoo tarii tokko ta'e malee jechuudha sanis yeroo yoo qabaadhee jechuudha saniifiyyuu zaa kanatti isinis barumsa jaalalaa dhaggeeffachuu xiqqoo sammuu keessan bizii ta'a sammuu keessan amman tana waa'ee ramadaana kanaa ta'uu qaba waan ta'eefi warroonni mana madaamis jirtan abshiraa rabbiin isin haa baasu keessaa isiniin jedha isin haa dandeessisu isiniin jedha obboloota koo baay'ee takka ulfaatadha jaa kana keessa rabbi isin haa dandeessisu inshaallah bismillah kanuman isiniin jechuu dhufe obboloota kiyya kanaafuu amantiin keessan kan jabeeffatuu qabdanidha kanaafuu hundi keessan iyyuu jabaadhaan isiniin jedha oromummaa walitti qabna amantaa kophatti kabajanna irra deebiin isinittama kana jechuun kiyya gaayisa sirratti amantiin kabajadha horiin jedhe namni na argaa osoo hin ta'e waaqni koo kana argu ani rabbiifin jiraadha rabbii kiyya dura dhaabbadheeti rabbii kiyyaaf keerii hojjedhee fuuldura isaa kophaa kiyya dhaqa waan ta'eef wanni na argaa namaa hojjedhuuf hin jiru jechuudha kanaaf wanni kophatti kabajatan amantii ofii jedhaniif jechuudha kanaafuyyuu kana jechuun dhugaan dhugoomsanii rabbii ofii jaalatuu fi kabajuu jechuudha kanaafuu rabbi isin haa jaalatu rabbi bakka jirtanitti isin haa eeguun isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya guddaa takka naa galatoomaa isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo kanaan dura hojjedhe irra deebi'aa ilaalaa isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa ciao انكون السجقري بكرة انقتي والله يا محمد مانتي السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا انكون السجقري بكرة انقتي والله يا محمد مانتي